by the Roman Catholic Church. But the truth is that Valentine's Day was made by the Roman Catholic Church to Christianize the pagan celebration of Lupercalia. Waldaan Kiristaanaa Valentine Day kabajje. Guyyaa jaalalleewwanii jedhamuun kan beekamu Valentine Day barana Itoophiyaa keessatti fi biyyoota alaa keessatti kabajamee ooleera. Wanti baay'ee nama gaddisiisu ammoo kan baranaa irratti wanti adda taasisu waldaan Kiristaanaa iyyuu guyyaa jaalalleewwanii kana jaalalleewwan walitti qabuudhaan waliin kabajuu isheeti. Ofii wanti ciggaasisaadhaa jenneef maali? Guyyaa Valentine Day jedhamu kana Kiristaanonni ni kabaju. Waldaan Kiristaanaa qophii fi ayyaana kana kabajoo maaliif ayyaana kana kabajuun ishee barbaachise? Ergaa hafuura hamaa kana fiixaan baasaa jirti. Dhufaatiin Valentine Day fi moggaasa maqaa kana maali? Qophii keenya irraa keessatti isin biraan geenya. Dhaloota Kiristoosiin duraa warri Roomaa gurraandhala 14 fi 15 galgala waaqa tolfamaa Luperkos jedhamuuf kabaja qaban agarsiisuuf aarsaa dhiyeessanii kabajuu turan. Warri Roomaa ayyaana kana Lupercalia jedhaniis waamu turan. Mootichi Qonxonxiinoos amantiin Kiristaanaa amantii beekamaa fi seera qabeessa warra Roomaa ta'uusaa sababa labseef amantiiwwan waaqa tolfamaa akka badanii fi in waaqeffamne beeksisus namoonni Roomaa muraasni garuu hin dhiifne turan amantii waaqa tolfamaa kana. Paappaasii Galaasiyoos ayyaana waaqa tolfamaa Lupercaliyaan gurraandhala 15 galgala kabajamu sana gara ayyaana Valentine Day-tti geeddaranii ayyaana Kiristaanotaa godhanii maqaa haaraadhaan waamuudhaan kabajuu jalqaban. Icciitiin ayyaana Valentine Day fi waaqeffannaa waaqa tolfamaa egaa asii jalqaba. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanotaa Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti argamu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Yaada keessan ammoo koomentii irratti nu qooda. Kallattiidhaan gara odeessa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Waldaan Kiristaanaa ayyaana Valentine Day guyyaa kaleessaa jaalalleewwan walitti qabuudhaan wajjin kabajjee jirti. Gocha ciggaasisaa fi dogoggoraa kanas barumsa guddaa akka irraa argattaniif dhufaatii Valentine Day fi icciitii waaqni tolfamaan ittiin kabajamu kana isin biraan ga'uu jaallanneerra. Dhaloota Kiristoosiin duraa warri Roomaa gurraandhala 14 fi 15 galgala waaqa tolfamaa Luperkos jedhamuuf kabaja qaban agarsiisuuf aarsaa dhiyeessuun kabajuu turan. Warri Roomaa ayyaana kanaan Lupercalia jedhanii waamus turan. Mootichi Qonxonxiinoos amantii Kiristaanaa amantii beekamaa fi seera qabeessa warra Roomaa ta'uusaa sababa labseef amantiin waaqa tolfamaa akka badanii fi hin waaqeffamne beeksisus namoonni Roomaa muraasni garuu hin dhiifne ni waaqeffatu turan amantii waaqa tolfamaa gurraandhala 14 fi 15 galgala waaqeffamu kana. Paappaasiin Galaasiyoos ayyaana waaqa tolfamaaf Lupercaliyaan gurraandhala 15 galgala kabajamu sana gara ayyaana Valentine Day-tti geeddaranii ayyaana Kiristaanotaas godhanii maqaa haaraadhaan waamuudhaan har'as addunyaa goyyomsanii waaqa tolfamaaf ayyaana isaa kabachiisaa jiru. Valentinus jechuun Luperkas isa jedhamu waaqa tolfamaa durii sanaadha. Luperkas Giriikotaan Paan jedhamee waamama. Paan ammoo waaqa tolfamaa amma jirudha.
Yihudoota duriitiin ammoo Paan jechuun Baal jedhamuudhaan beekama. Seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Maqaa adamsaa jabaa jedhamee kan ibsame Namruud maqaa isaa isa kan biraati Paan. Namruud adamsaa cimaa nama warra Roomaa ture. Kanarraa kan ka'es ayyaanni Valentine Day jedhamu kun ayyaanni warra Roomaa kun jechuudha. Kabaja Namruudiif jecha aarsaa waaqa tolfamaa itti dhiyeessanii waaqessanidha. Valentine jechi jedhu jecha Laatinii Valentinus Valen jedhurraa kan dhufe yoo ta'u kun ammoo maqaa Namruud sanyii Addaam 13ffaatti fakkeeffama. Hiikaan Valentinus jedhu kallattiin yoo hiikamus cimaa jabaa akka jechuuti. Seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irraa akka arginutti innis Waaqayyo fuulduratti adamsaa cimaa ture. Kanaafis Waaqayyo fuulduratti adamsaa cimaa akka Namruudis jedhame jedha. Egaa Namruud nama warra Roomaatiif jagna cimaa fi jabaa Valentine ture jechuudha. Maqaan Namruud inni gara biraan jecha afaan Ingiliffaa Sankituunis yookaan Sankitaanoo jedhus qaba. Hiikaan isaa kun ammoo qulqulluu akka jechuuti. Kanarraa ka'uun Valentiniin ayyaana qulqulluu gara jedhamee moggaafamuutti dhufe jechuudha. Warri Roomaa durii ogummaa warra Baabiloonotaa irraa waraabbataniin mallattoo laphee ni fayyadamu. Baal maqaa waaqa tolfamaa durii ayyaana Baabiloonotaatti ayyaana laphees jedhamuudhaan waamama. Yeroo ammaa mallattoo laphee fayyadamuun guyyaa jaalalleewwanii yookaan Valentine Day jedhaniis fayyadamu biyyoonni baay'een. Baal jechi jedhu akkuma jalqaba isinitti himne maqaa waaqa tolfamaa Baabiloonotaa ture. Hiikaan isaas laphee jechuudha. Karaa biraa ammoo Baal jechi jedhu Namruud yookaan qulqulluu Valentine fi Saturn jedhamee waamama. Saturniin ari'attoota Roomaa fi Baabiloon jalaa kan baqate bakka dhoksaatti miliqfamuu kan yaale waaqa tolfamaadha. Jechi Laatinii Saatarni jedhu hiikaa Semeetikii yookaan Baabiloonotaa afaan Yihuudotaa dubbataniin kan argamedha. Hiikaan isaas of dhoksuu akka jechuuti. Bara duriitti Namruud yookaan Saturn warri isa ari'atan itti dhufnaan isaan jalaa fiiguudhaan gara biyya Xaaliyaanitti akka baqate ni dubbatama. Yommus moggaasni maqaa gaara Yaappeenii gara maqaa Namruud yookaan Nameruuditti jijjiirame. Gaarri kun bakka Xaaliyaanii keessaa Namruuditti baqatees jedhama. Roomaanis gaara kanarratti akka hundeeffamtee ni dubbatama. Roomaan diigamtee utuu irra deebiteen ijaaramin bara 753 dhaloota Kiristoosiin dura moggaasa maqaa Saaterniyaa yookaan Saatern Namruud bakka itti dhokate jedhu qabdi turte. Namruud bakka kanatti qabamee yakka hojjete hundumaaf ajjeefame. Bara mooticha Qonxonxiinoos maqaan sobaa wareegamtoota kiristaanaa jedhamu kennamee fi waldaa kaatolikii Roomaatti yeroon kabajamuu jalqabe Namruud jechuudha. Maqaawwan Namruud, Baal, Valentine, adamsaa guddicha, Luperkaas, Faunus jedhamanii fi waaqni tolfamaan kun namoota sadarkaa Firiimaasonotaa sadarkaa 31ffaa, 32ffaa fi 33ffaa irra jiraniin kan itti waaqessan ta'ee maqaa ammayyaa Baafoomit Mendeeziif Goot jedhamuudhaan sirreeffame. Egaa harka lafa jalaatiin seenaa dhokataa akka kanaatiin qulqulluu Valentine kan jedhamutti jijjiirame nuuf ammoo moggaasa maqaa guyyaa jaalalleewwanii jedhamuttis fakkeeffame goyoonfamnee ittiin kabajaa jirra. Kana jechuun namni tokko miseensa Firiimaasonii sadarkaa 31 fi 32 akkasumas sadarkaa 33ffaa irratti yookaan Iluminaatiitti gaafa ce'u waaqa tolfamaa armaan olii kanatti sagadaa yookaan waaqeffataa jechuudha.
Biyya keenya keessatti miseensa Illuminati sadarkaa 33ffaa kan ga'an mooticha Haile Sillaasee yookaan Tafarii Makonnin turan. Tafarii Makonnin yookaan Haile Sillaaseen miseensa Firimaasonii kan turanii fi sadarkaa 33ffaa kan ga'anii fi ergasiis gara Illuminatitti kan caan waaqa tolfamaa kanaa yookaan warra amma maqaa isaanii waamaa turre dhufaatii Valentine Day wajjin wal qabatan kana akka waaqeffataa turan seenaan ni dubbata. Guyyaa jaalalleewwanii jedhamuun kan beekamu Valentine Day kan jedhamu kun barana Itoophiyaa keessatti biyyoota alaattis kabajamee ooleera. Wanti baay'ee nama gaddisiisu ammoo kan baranaa irratti waldaan kiristaanaa iyyuu jaalalleewwan walitti qabdee gocha ciggaasisaa kanaa waliin kabajjee jirti. Utuu jennu waldaan kiristaanaa guyyaa jaalalleewwanii jechuudhaan Valentine Day yookaan ayyaana waaqa tolfamaa Namuruud faa kana kabajaa turte kun beekteetumoo utuun beekini laata? Waldaan kun karaa fuula Facebook isheetii guyyaa jaalalleewwanii kana jaalalleewwan yookaan kaadhimoota wajjin akka kabajjee ibsitee jirti. Egaa as dhufaatiin Valentine Day utuu Phaaphaasiin warra Roomaa Galaasiyoos ayyaana waaqa tolfamaa Luperkaaliyaan jedhamu gurraandhala 15 galgala kabajamu kana gara ayyaana Valentine Daytti hin geeddaraniin dura ayyaana waaqa tolfamaa ture jechuudha. Phaaphaasii warra Roomaa kun garuu ayyaana waaqa tolfamaa kana as fiduudhaan guyyaa jaalalleewwanii jechuudhaan ayyaana Valentine Daytti jijjiiran. Gama biraatiin guyyaa ayyaana Valentine Day kana biyyoota garaa garaa keessatti tola manni siree qabamee fi tola waan fayyadaman kana jechuun nyaata dhugaatiin danda'ameefitu jaalalleewwan ejjaaf akka qophaa'aniif taasifamu. Waggaa lamaan darbee biyya keenya keessatti ni yaadattu yoo ta'e guyyaa jaalalleewwanii yookaan Valentine Day kana wajjin wal qabsiisuudhaan hoteelonni biyya keenya keessatti argaman gurguddoon tola jaalalleewwan galmaanii nyaataa dhugaa oolanii taphataa oolanii iddooma sana akka bulan taasisanii turan. Kunis ejjumaa fi gaa'ela waldaan kiristaanaa hin beekne irratti saal qunnamtii hin barbaachifneef kan dargaggoota kakaasus ture. Egaa dhufaatiin Valentine Day kana fakkaata. Namoonni baay'een baga guyyaa jaalalleewwaniitiin isin ga'e jechuudhaanis guyyaa kaleessaa kabajaa turan. Ofii namoonni kana hin beekne ergaa guddaa kanarraa barattan yaada keessan koomentii irratti nuuf qooda. Hiriyoottan keessaniifis sheer gochuudhaan gocha ciggaasisaa kiristaanummaa wajjin waliin qabanne Phaaphaasii warra Roomaa ergamtichi dukkanaa gara kanatti fide kanarraa akka of eeggatan gorsaa isinin jenna. Waldaan kiristaanaa ammoo dogoggoraan gocha kana kabajuun sirrii miti. Waldaan kiristaanaa dhiiga Kiristoosiin kan bu'uureffamte kiristaanota hedduu irratti kan ijaaramtedha. Kanaaf waldaan kiristaanaa qulqulluu Kiristoosiin alatti ayyaana qulqulluu jedhamuudhaan biyya lafaarraa maqaa jijjiiratee dhufu kana ayyaana waaqa tolfamaa kabajuun sirrii miti. Waldaa dogongora kanatti seenteef Waaqayyoon haa kadhannu isiniin jenna. Egaan daawwattoota Christian Media odeessii wayita waan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya sagalee kiristaanotaa ta'e Christian Mediaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti nuuf qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa
fuula websaayitii keenya odeeffannoowwan kiristaanummaa barreeffaman argachuu kan barbaadan www.christiannewsethiopia.com irra seenuudhaan odeeffannoowwan kiristaanummaa barreeffaman afaan Oromoon argachuu ni dandeessu. Saatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristaanummaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.